Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Seenaa ajaa'ibaa. Haati hundi ilmoo ofiitiif ni yaaddi. Haati guddoon takka intala ofii ilaaluudhaaf baadiyyarraa kaatee meeshaa wali guurattee deemaa dhufte. Namni wataaddaraa hulaattee daddee ati intala eebaluutii jeen intala yuuliyaatii jettee hulaa irraa bante. Yeroo hulaa irraa bantu maaltu yeroo tanaan as si fide yaa ummaatoo jetteen ol seeni jettee mana keessa ol neeyxee gatteessifte haadha taroobni jiise tana. Mee walumatti ilaali. Haati tun gaafa baadiyyarraa kaatu silkii dawwaltee silkii intala isii lakkoofsa intala isii qabattee deemtee gandatti deebitee meeshaa adda addaa tan magaalaa hin jirre intala isiitiif guurtee salaxaalee adda addaatis akkasumatti guurtee fi karaa buute. Wanni ajaa'ibaa haati tuni ilmoo isii yaaduu hin dhiiftu. Hagam feete ilmoon isii guddattus. Akkasumatti intaltinis intala biraati qabdi. Haati hoggaa deemaa mana san dhufte gammachuu sagalee intala sii dhagahuudhaa wajjin intala ayya guddoo taatuuf sagalee sii dhagahuudhaa wajjin nyaataan godhaaf jettee lafaa kaate. Nyaata san keessatti qushaasha adda addaati argama. Irraa fuutee fiddee miizarra keesse. Yeroo intala isiitiif afaan keessu nyaata kana intalti isii ni qofaate ni fi'amte. Yeroo intalti isii qofaatu haati intalaa haadha isii guddoodhaan wanni takka asii gootu hin jiru deemi asitti hin deebi'in yaa haadha tiyya jetteen asis sin arkin amma booda jettee haadha isii ariite. Subhaanallah, waama hunda garta addunyaa tanarratti. Gaafa kan deemaa dhuftee haadha isii bira dhufte baadiyyatti. Gaafa haadha bira dhuftu hoggaa hulaa ol seentu haati isii akka ijaan hin agarreetu isiif gale. Lakkaa gaafa sanuu gaafa nyaata isaaniif gootu sanuu isiin ijaan hin gartu. Gammachuu fi shurufkaa intala isii dhagahuutu akkas isii godhe. Ammallee sagalee intala isii dhagahuudhaa wajjin gammaddee fi fiidde. Fuudeetiif hin marte ni gaafatte yaa ummaatiyya gaafa sana akkamitti na bira dhufuu dandeesse? Idaanuu ijaanuu hin gartu. Ni odeessiteef waan ta'e hunda akkaataa isiin taate osoo karaa deemtuu kufaa ka ijaan hin agarre bishaan keessa baatee rakkoo tana hunda isii arguudhaaf jecha yeroo magaalaa dhuftu lakkoofsi intala isii jalaa badee atoobis seente. Yeroo baas seentu alatti gabbuutee na gargaaruu dandeeysanii na gargaaraa jettee nama gaafatte. Namni takka isii gargaaruu dide karaa poolis steeshinaa deemtee mana poolisiitti ani yuuliyaa ebaluutiin jedhama intala akkanaatiin ganda kanaa qaba jetteen. Akkasii wataaddarri mana keenaa fidee yookaan poolisni mana keenaa fidee jetteen. Wahuma hundaa'u gaafa nyaata gootu san hin agartu ture. Akka feete taatu ilmoo arkattus haadha teetitti garaa hin jabaatin. Haate haadhuma akka feete taatus atis haadha nama biraati. Haati teetis haadha teeti rahmata godhiif. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.